Guyyaa kaleessaa Oktoobarii guyyaa 11 jechuudhaan namoonni hedduun viizaa fi tikeettii kan qabanii gara biyya Dubaay deemuudhaaf otoo jiranii riippoortii Itoophiyaa keessaa namoota 50 oliin kan tilmaamamanii gara Dubaayitti kan imalan guyyaa kaleessaa gara duubatti deebisuu isaanii miidiyaa garaagaraati miidiyaa gurguddaadhaan darbaati jiru. Kanuma keessatti iyyuu dallaalonni yeroo hammaa kanatti akka waan darbuu danda'anitti kan isaanii tikeetti sobaa ijoolleedhaaf kutaa jirani. Kanaaf iyyuu namoonni deemuudhaaf gara Dubaay karoora qabdanii Dubaay dhaabatee akka jiru asumaan isin beeksisuuti barbaada. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati. Haara kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isin jedheetiin jira. Chaanaliin kun immoo kan keessan waan ta'eef iyyuu subscribe gochuu akkasuma immoo mallattoo alarmii notificationii olirra godhachuu hin dagatinaa. Wantoonni asirraan darbuu kallattiidhumaan dafee akka isin qaqqabu akkasuma immoo obboloota koo laayikiin oomaa isin miidhu waan ta'eef namoonni viidiyoo koo daawwattan laayikii gochuuti hin dagatinaa. Isin fayyadu laayikiin garuu anaan immoo na jajjabeessaa amileenaaf ta'a namoota biraa birallee akka ga'u taasisa waan ta'eef iyyuu laayikiin keessa na barbaachisaa laayikinaaf godhaa isinin jechuuti barbaada. Maaliif obboloota keessanillee fayyaduuti danda'a. Obboloonni hedduu isaanii maallaqa isaanii qabsiisanii maallaqa kaffalanii guyyaa kaleessa jechuudha maallaqni isaanii bishaan ta'ee jira jechuudha. Yeroo hammaa kanatti namoonni hedduun maallaqa kan namarraa fuudhanii waan hedduu karaa hedduudhaan jechuudha liqii namaa keessa galanii hojjannee deebifne jedhanii gara biyya Dubaayitti imaluudhaaf kan karoora qabanillee jiraachuuti danda'u waan ta'eef obboloota keessan kana badii kana jalaa oolchaa isiniin jedha. Egaa obboloota koo Dubaayii erga dhoowwamee turee jira jechuudha. Erga dhoowwamee turee jira akkamitti jechuuti dandeessaa deemaa jiru jechuuti dandeessu jechuudha. Ani namoota ji'aan achittillee ta'ee ji'aan asittillee kan deemaa turanii hedduu isaaniin beeka jechuudha. Isaan kun akkamittiin deeman yoo jettanii akka duratti sanatti viizaa hojiitiin gara Dubaayitti akka imalanii dhorkamee kan tureera jechuudha. Dhiyeenya otoo hin taane akkamittiin deemaa jiru yoo jenne immoo viizaa isaan jechuudha kan ittiin deemanii viizaa turistii yookiis immoo viizaa kan ittiin biyya tokko daawwatanii yeroo muraasa keessa turanii gara biyya isaaniitti kan deebi'an jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni biyya Arabaa keessa jiraatanii warri sun bira jiraatanii yeroo boqonnaa isaaniitti deemanii biyyoota tokko bashannana daawwannaa sammuu isaanii hoggodhanii kan deebi'anii akka sanatti malee dhaabatee jira jechuudha. Amma garuu isaan wanti isaan godhanii yeroo Itoophiyaa keessatti jechuudha kuni kan inni dhorkamee ture. Itoophiyaa keessatti kana maal godhanii dallaalonni walii galanii jechuudha dallaalota Dubaay wajjin viizaa firiitii fi viizaa daawwannaa Itoophiyaa keessatti kutanii isa kan hojii sana immoo inni hin jedhu jechuudha hin dhoksu jechuudha. Itoophiyaa keessatti viizaa lama namaaf kutu tokko viizaa kan hojiitii tokko immoo viizaan kan ittiin daawwannaa deeman jechuudha. Kanaaf iyyuu riippoortii Itoophiyaa keessatti akkaataan ittiin gara Dubaay imalaa turanii kan daawwannaa sanaan itti agarsiisanii darbanii erga jechuudha. Dubaay seenan immoo isa kan daawwannaa sana immoo dhoksaniiti kan hojii jechuudha. Kan ji'a lama ji'a sadii waan akkasii kan isaaf gargaaru isa kanatti agarsiisu sana booddee viizaa sana erga achi ga'anii gara viizaa hojii yookiis immoo kontraata kaampaanii kontraata garaagaraa jechuudha mana madaamii keessa soo ta'e akka sanatti jechuudha kan isaan irraa jijjiiran. Kan ammoo ani qabatamaadhaan beeka jechuudha. Hiriyaan kollee akka sanatti deemte waan ta'eef iyyuu yeroo ammaa kanatti garuu hundumti isaayyuu dhaabatee too akka jiru namoonni hedduun guyyaa kaleessa gara duubatti akka deebi'aa jirani kan inni beeksisaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloonni koo gana deemuudhaaf
fedhii kan qabdan gara Dubaay yeroo hammaa kanatti Dubaay dhaabatee jira waan ta'eef iyyuu maallaqa keessanii dallaalanii deemamaa jira jedhee akkasinirraa hin nyaatamne akkasuma immoo hamma jechuudha gara goretti goree murteessirriin darbutti teessanii otoo tasgabbooftanii lafuma jirtanitti yookiin illee gara biyya biraa imaluu akka gootanii isinitti himuu barbaada isiniin jedha namoonni hedduun obboleessa keessan obboleettii keessan akkasuma immoo hiriyaan keessan maatii keessan keessa olloota keessanii namni dhufuuti danda'a yookiin immoo dhufiitidhaaf maallaqa sabbaasuu danda'a waan ta'eef iyyuu kanaaf obboloota keessanitti illee namoota achi dhufuudhaaf jiranitti illee ittimaa isiniin jechuu barbaada kanaaf obboloota koo hamma yoomitti dallaalannu nyaataa dallaalanii ijoollee keenya dhugaa dubbachuudhaaf biyya sana keessatti hedduu rakkisee jira keessumaa jechuudha otoo kan dhiirotaa dhaabatee iyyuu anan gama kiyyaan jechuudha dhiifamallee naa godhaatoo hedduu natti tola jechuudha kan dubartootaallee akka Dubaay asii tilmaamnu kana warra dura dhaqee achi keessa ture warra haala bahee bakka ofiisaaniitti waraqaa hojjetatanii isa kana ilaaluu hin qabnu jechuudha ijoolleen biiroo keessatti kan nuti hin argine hedduu isaaniitu jiru jechuudha ijoollee achi keessa jiran kan ammoo warra deemetoo argetu jira jechuudha obboloota koo kanaaf iyyuu keessumaa obboloonni gola arabaa keessa jirtan gara Dubaay deemuudhaaf galtanii kan jirtanii otoo tasgabbooftanii lafuma jirtanitti obsitanii maaliif akka baatan kaayyoo keessan beektanii otoo itti heegdanii xiqqooshii barat hojii keessan lafuma jirtanitti dabalattanii hojjettanii obsitanii natti tola isiniin jedha hordoftoota koo yaanni dogoggora yoo jiraate na of kalcha jechaati viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaadha yaada qabdan immoo koomentii jala kaa garuu immoo soba hin jedhina jechuudha soba miti wantichi waan qabatamaadha kanaaf fideetoo fi asii isinitti himaa jiru waan ta'eef iyyuu obboloota keessaniif illee sheer gochuutii hin dagatina.